Shama akkam jirtu hordoftoonni Alexoo Miidiyaa hundumti keessan nagaa jirtu nageenya waaqayyo hunda keessaniidhaaf haa baay'atu. Har'a odeeffannoo haarawaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra, hanga xumuraatti nu hordofaa. Bitootessa 25 gaafa 2014 dilbata ganamaa kutaa magaalaa Finfinnee Aqaaqii Qaalliitiitti naannoo murteessaa buufata baaburaa yookaan baabur xaabiyaa jedhamee beekamutti bakka waaqeffannaa akka ijaarratanii fi hordoftoota amantaa Pirotestaantii fi Ortodoksiif mootummaan naannoo Oromiyaa lafa kennee fi bakka turetti bakka waaqeffannaa sanatti amantoonni Pirotestaantii waaqeffannaa irra otuu jiranii ganama keessa sa'aatii 4tti waldaa kiristaanaa naannoo Aqaaqii Basaaqaatti argamtu kana dargaggoonni 500 ol ta'anii itti yaa'anii balaa qaqqabsiisanii turan. Miidhaa balaa kanaan qaqqabeen meeshaalee waldaa kiristaanaa kanneen akka teessuma caccabuu, macaafa qulqulluu gubachuu, reebichaa fi kanneen kana fakkaatan waldaa sanarra gahee ture. Haaluma kanaan guyyaa sana hojjetaa wangeelaa Mokonnon Birhaanuu jedhamuudhaan kan beekamu irraa reebichi hamaan ga'e akka ture qulqulleeffannee jirra. Hojjetaa wangeelaa Mokonnon Birhaanuun tajaajilaa wangeelaa kan ta'ee fi abbaa maatiidhaa fi nama harka qalleessa ta'etu jiru. Haati warraa isaas ulfa kan garaatti baattuu fi dadhabduu akka taate odeeffannee jirra. Egaa dhimma hojjetaa wangeelaa Mokonnon Birhaanuu kanaan wal qabatee yeroo ammaa sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasummaa irratti bobba'aa jiruun hojjetaa wangeelaa Mokonnon Birhaanuu yeroo ammaa kana yaalii fudhachaa kan jiranii fi namni isaan gargaaru kan hin jirre amantoota na bira dhaabbadhaa jechaa akka jiran baay'een keenya odeeffannee jirra. Odeeffannoo magganama kanaan ba'een immoo hojjetaa wangeelaa Mokonnon Birhaanuu kana gargaaruudhaa fi baankiin irratti gargaaramuu malamuu yookaan immoo lakkoofsi baankii akka kaa'amee jiru odeeffanneetu jirra. Odeeffannoo kanaan wal qabatee lakkoofsi baankii isaa dhuma oduu kanarratti isiniif keenya jirra, hanga xumuraatti nu hordofaa. Egaa amantoonni nama kana bira kadhannaa fi waan qabdaniin akka bira dhaabbattan isiniin jecha lakkoofsi baankii obboleessa keenyaa isiniif barreeffamee jira. Qarshii tokko illee nama kanaaf hin tuffatinaa. Egaa nama kana kadhannaa keessaniin bira dhaabbadhaa, qarshii qabdaniin bira dhaabbadhaa, nama kana haa tumsinu. Waldaa kiristaanaa keenya irraa Waaqayyo jira, Waaqayyoon haa kadhannuu fi hundumti keenya isaan haa tumsinu isiniin jecha. Egaa viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uuf namoonni arganii akka isaa gargaaranii fi obboloota keessaniif qooda hojjetaa wangeelaa Mokonnon Birhaanuu kana gargaaraa isiniin jenna. Obboleessa keenyaaf harki Waaqayyo dafee akka si fayyisuuf dhaamsa keenya namoota chaanalii kanaaf haaraa ta'an subscribe godhaatee hordofaa isiniin jenna. Eebbifamaa, turtii gaarii.